Amma immoo akkaataa aliexpress akkaawuntiitti banannuu fi akkaataa adreesii keenya sirreeffannee mastercard keenya waliinis akkaataa itti connect taasifne mi'a aliexpress irraa akkamitti akka ajajachuu dandeenyu ilaalla jechuudha. Warri akkaataa itti akkaawuntii bybit banannuu fi akkaataa mastercard itti apply gochuu dandeenyu viidiyoo kana ilaalle yoo ta'e ilaaluu dandeessu jechuudha. Viidiyoo kana keessatti guutummaan isaa ifee jira. Akkasumas akkaataa itti P2P irraa qarshii Itoophiyaatiin akkaataa itti doolaara bitachuu dandeenyus viidiyoo kana keessatti kaa'een jira waan ta'eef viidiyoo kana ilaaluu dandeessu warri ilaalle jechuudha. Amma kallattumaan gara aliexpress seenna jechuudha. Aliexpress jettanii search gochuu dandeessu. Play Store irra galtanii appii isaan qabda yoo ta'e jechuudha. Akkasitti jira. Interface isaa akkas fakkaata. Amma asirratti wanti nuti ilaallu detailii akkaawuntii keenya akkamitti akka sirreessinu akkumaan mi'a ajajaa isinitti agarsiisa jechuudha. Mi'ootaan barbaadu ajajacha asumarraan isinitti agarsiisa. Mastercardis akkamitti akka connect walitti taasifnu isinitti agarsiisa jechuudha. Kanaafuu gara account kan jettu kana seenne as jalaan setting kana jala seenne profile kan jettu kana ta'uudha. Sign in with Google kan jettu kun jirti yookiin immoo switch account kan jettu. Amma account biraatiin seenu waan barbaadeef switch account hin ta'e jedha jechuudha. Asirratti email keessan guutuu dandeessu yookiin haaraan na wadattan yookiin immoo Google kan jettu kun jirti. Google kan jettu kanarratti click taasisee gara Google account warra as keessa jiranitti na fida jechuudha. Emailiiwwan bilbila kaa'uu kanarratti lamani jiran natti agarsiisa jechuudha. As keessa kana ittiin barachuu barbaade irratti click taasisaa jechuudha. Already isa jalqaba fayyadaman jira. Asirratti click taasisaa jechuudha. Asirraa continue jedheetan itti fufaa jechuudha. Akka agartan kana gara profile kootti na fideera. Kunoo profiling koo akkas jira. Profile koo jira galee shipping address sirreessuun qaba jalqaba irratti. Add new address kan jettu kanarratti tuqeetan asirraa contact information irratti maqaa keessan barreessitu jechuudha. Maqaa keessan isa ID keessan irra jiru jechuudha. Mobile number ni guuttu lakkoofsa bilbilaa keessan asirratti jechuudha. Address kan jedhu irratti tokkoffaarratti magaalaa keessa jiraattanii fi godina keessan guuttu. Magaalaa keessa jiraattan yoo posta address hin jiraate jechuudha. State of province kan jettu kanarratti immoo Oromiyaa guuttu. Ishii kana optionally warra ta'an irra dabartu. Asitti city kan jedhu irratti magaalaa keessa jiraattan guuttu jechuudha. Yoo posta address hin achi jiraate jechuudha. Zip code 00 irra dabartu. Asirraan save jennee baana jechuudha. Amma profile koo sirreesseera jechuudha. Shipping addresses amma mi'aan barbaadu asirraa barbaade welcome deal fayyadamee ajajuu nan danda'a jechuudha. Welcome dealidhaan baay'ee gadi bu'aadha waan ta'eef akkaawuntii haaraa waan ta'eef welcome deal fayyadamee mi'aan barbaade ajajuu nan danda'a jechuudha. Gatii gadaanaadhaan. Kanaafuu as keessaa nan barbaada jechuudha. Mi'aan bituudha barbaade. Earphone nan barbaada garuu ammaaf mouse kan nan barbaada. Mouse kun 4.52 doolaara garuu normal ishee. Mouse kun kan recharge kan taatu akkasumas bluetooth dhaan connect goonee akkasumas cable wayii kan qabdudha. Connect goonee fayyadamuu ni dandeenya. Mouse kana jechuudha. Kanaafuu review kennameef gadi siqee ilaaleetan jechuudha. Akka argaa free shipping dha iddoo kana. Shipping isaa bilisa. Shasha qaba already review guutummaan isaa. Achi keessaa 4.7 gaariidha jechuudha review isaanii. Kanaafuu sirriitti jalqaba ajajuun dura review isaanii ilaaluu qabdu. Asirratti barreeffama waltan namoonni kennan fa'a. Kanaafuu bareeda waan ta'eef 0.99 welcome deal fayyadamee doolaara tokko jechuudha already. Asirraa karaa isaa filadhee baay'ee jechuu nan danda'a jechuudha. Asirraa bituu waan barbaadeef karaa gurraacha kanaan confirm jedha. Asirraa payment metadiin gaafata doolaara 0.99 kafalu mastercard yookiin Google Pay wayin maloota kaffaltii adda addaa sirra jiran fayyadamee keessaa tokko kaffaluu danda'a. Amma mastercard waan ta'eef isa jalqabaa kanarratti iddoo mastercard waan akkasii jedhu kanarratti click goona. Jalqaba irratti maqaa mastercard keenya irra jiru isa sirriisaa bybit irraa fudhanne jechuudha. Iddoo bybit viidiyoo darbe keessatti kan hojjette. Ittaanee akka argitan card number kan jedhu kanarratti card number guutuu asirraan MMYY iddoon jedhu baradni expired ta'u guyyaa asirratti guunna jechuudha. CVV immoo achirraa ilaaltanii CVV achirra jiru sana guutuu jechuudha. Akka achirra jirutti mastercard sanarra malee hin fudhatu jechuudha. Kanaafuu erga xumurree seeraan check goonee
save and confirm kan jedhu kanarratti click taasisna jechuudha. Asirraa kunoo akka argattan mastercardiin kun naaf taa'eera jechuudha. Kanaafuu pay now kan jettu sana tuqeetan kaffaltii raawwadhaa jechuudha. ID check jechaadha. SMS daanis akkasumas bybit account irratti yookiin email irratti naaf erge koodiin galchuu qabu. Yeroo kaffaltii raawwadhu koodii sana malee kaffaluu hin danda'u jechuudha. Kunoo amma koodii sana eegeetan kunoo message naa dhufeera lakkoofsa bilbilaatti. Akkasumas bybit app irratti naaf dhufeera koodii kana irra galcheetan submit jedha jechuudha. Isaan malee kaffaltii raawwachuu hin danda'u. Koodii sana naaf ergee OTP jechuudha. Check gochaadha mayyoona. Payment successful jechaadha akka argattan. Kanaafuu paymentiin koo successful ta'eera jechuudha. Asirraa akka argattan view order jedhee orderii kana detail isaa ilaaluu ni danda'a. Bakka inni shipping isaa addressii koo ilaaluu ni danda'a. Akkasumas edit gochuu ni danda'a. Hamma inni as qaqqabutti jechuudha. Edit gochuun ni danda'ama. Addressii keenya akka argaa jirtanidha jechuudha. Yeroo orderii raawwattanitti wanti isin ilaaluu qabdan sirriitti kan ilaaluu qabdan review namni kenne mi'a sana irratti review kenname akkasumas reetiinsa meeqa akka ta'e sirriitti ilaaluudha qabna. Maaliif mi'a feekis ergamuu danda'a waan ta'eef mi'a biraa erguu waan danda'u waan ta'eef kanaafuu sirriitti review isaa ilaallee mi'a sana sirrii isaa ta'uu isaa ilaallee yaada namoonni kennan irratti hundoofneedha kan nuti ajajachuu qabnu jechuudha. Kanaafuu shipped kayoon as jala galee yoon shipped jala galee ship hin taane kanaafuu tu ship jala yoon galee amma miirikoo ship ta'uuf jira ganaa. Ship hin taane mayyoona achirraa fuudhanii gara dhaabbatichaa geessanii ship taasisu. Okay, mi'oota kana ergan ajajee guyyoota 3 ta'eera. Mi'a sana malee kan biraas dabalee ajajeera waan ta'eef amma account kan jettu kana jala seenee mi'aan ajaje kana ilaala jechuudha. Shipped kan jedhee jiru mi'oota 3tu ship ta'ee jira jechuudha. As jala galee kunoo naaf fidaa jira. Mi'aan jalqaba irratti viidiyoo record gochaa ajaje keessaa ishiin gara gadii kanadha maawuzii kana jechuudha. Doolaara tokkoon view more yoon jedhe track gochuu nan danda'a jechuudha. Track jedhee galee jechuudha. Asirraa processing keessa darbee airport biyya sanaa geera jechuudha. Asasee gara biyya kanaa dhufuuf kanaafuu processiiwwan asolee mul'atan kana keessa darbee amma your package arrived at airport jechaadha. Asirra waiting to transit gara biyya kanaatti ship ta'uudhaaf qophaa'aa jira jechuudha. Asirraa isaan kana gubbaa kanaas yoo ilaalle ishiin ammaa kun April 24 hanga May 5tti biyya kana qaqqabuu danda'a jechuudha. Kun garuu May 13dha kan inni biyya kana qaqqabu jechuudha. Delivery isaa asii yoo ilaalle isaan kanas information isaa guutuu track order jennee warra ajajne hunda ilaaluu dandeenya. Mi'oonni kun gaafa dhufan record godhee waan asii galakkisuuf aga gaaf sanaatti viidiyoo kana like gochuudhaan akkasumas channel kana subscribe gochuudhaan bira dhaabadhaa.